Tole nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo qulqulloota maatii Waaqayyoo. Viidiyoo kana kan isin waraabu obboleetti keessaniftudha. Kennaa obboloonni koo jaallatamoo naa bitanii kan inni isinitti agarsiisu amma. Inni jalqabaa TV masqamacaa. Obboleetti keenya Taadduu fi Taaddirachi Sabbooqaa fi obboleetti keenya Caaltuu Bokonaa TV masqamacaa Saniyaa Garawootii Distii. Isaan kanadha kennaa isaan naa bitanii. Akkasuma immoo obboloonni keenya boordii waldaa Iyyesuusii Kamsa Dhaalotaa jechuun obboloota koo jaallatamoo boordii waldaa keenyaa kan ta'anii Dr. Tokkummaa, Paastar Siidaa, Obbo Salamoon, Paastar Bayyanaa kennaa isaan naa bitanidha. Inni kun tokko, inni kun immoo Indiriipsii inni lammaffaa jechuudha. Yaa Waxxaaniyaa jedhama afaan Arabaatiin lamadha. Boordii Generation for True International Ministry, Paastar Siidaa, Wangeelaa Dinqaa, Paastar Abarraa, Paastar Fayyoo kennaa isaan naa bitanidha. Inni kun immoo ittaansee immoo kennaa obboloonni keenya naa bitanii isinitti agarsiisa kan biroo jechuudha. Hundumti keessan obboloota kana eebbisaa Waaqayyo sanaa eebbisu. Itti fufee immoo kan inni isinitti agarsiisu teebilii nyaatatii jechuudha. Abbaa ja'a. Isa kana immoo eenyu fa'aa bitee kan jedhu isinitti hime jechuudha. Waaqayyo sanaa eebbisu. Teebiliin kun 75,000 bitamee jechuudha. Teebilii nyaataa. Obboloonni teebilii kana bitan immoo obbolootuma baay'ee jaalladhu, baay'ee kabaju. Qaxaree obboloota koo waldaa Kamsaa, obboleettii keenya Gizoota Shumaa, obboleettii keenya Gannat Tasammaa, obboleettii keenya Obsiyaaduu, obboleettii keenya Beezaa Magarsaa, obboleettii keenya Gannat Dassaalenyi, obboleettii keenya Taaddaluu Shaanqoo, obboleettii keenya Maartuu Roobaa, obboleettii keenya Ayyaluu Mootii, akkasuma obboleettii keenya Biqilee Milkeessaa, obboleettii keenya Kaasichi Asraat. Dabalataan immoo asirratti obboleettii keenya Kiisii Jimaarree jechuudha. Guddaa taphachuun isheenis as keessaa qooda guddaa qabdi jechuudha. Obboleettii keenya Kiisis Waaqayyo si haa eebbisu. Akkasuma obboloonni maqaa keessa waamee Gizuu, Gannat, Obsee, Beezaa, akkasuma Gannat lama kan Gannat Dassaalenyiif Gannat Tasammaa, obboleettii keenya Taadduu, obboleettii keenya Maaruu, akkasuma obboleettii keenya Yeroo, obboleettii keenya Biqilee, obboleettii keenya Kaasichi, obboleettii keenya Kiisoo, Waaqayyo si haa eebbisu, eebbifamaa kennaa keessaniif guddaa galatoomaa. Isa yeroo tan kana Waaqayyotti isiniif haa guutu, guddaa galatoomaa. Isiniinis Waaqayyottiin isin haa ga'u isiniin jedha. Baay'ee kan isin jaalladhu, baay'ee kan isin kabaju obboloota koo jaallatamoo. Maqaa Gooftaa Yesuus isinaaf eebbifama. Maaluma jedheeni garaa keessi cibsa gaa keenatti yaada deensi faarsa yoo maaluma jedheeni garaa keessi cibsa
ga'akee natti himi yaadadheen si faarsa. Herregees tilmaamee sammuu koorra darbee sammuu koorra darbee sammuu koorra darbee. Herregees tilmaamee sammuu koorra darbee sammuu koorra darbee sammuu koorra darbee. Samu korra darbe